kabdan thank you war keessan dhuftanii mootu micatti maaliif sirba jaalalaa hojjeta waa akkasii sirraa hin eene ምናምን naan jettan immoo sirriidha anillee immoo isiniin mari'adheeti malee isiniin mari'adhee jira jechuudha ol ka'eetoo yaani ofiif jiraadha maaltu nama galche jedhee posting goone maaliif an saba kootiif hin jiraadha saba kan koo hin jaaladha sabni koo oromoon na jibbuurra waan an qabu hundumaa dhabuu naa wayya waan ta'eef so guutuu isaa posting goone jechaadha waa'ee ijoollee Suudi Arabiyaa mootiyyuu irra deddeebiin isinitti hima kan dursu ijoollee Suudi Arabiyaati jechuudha waan hundaayyuu ka dursu kanaaf ijoollee Suudi Arabiyaati maal akka godhuu qabdan akka dhaamsa mataa kootitti isinittan hima kanaaf sheerinaaf godhame al tokko saniif naannu muraasni haaseenanii sheerii godhama irraftan immoo abdii guutuu isaa gadhiis sirba keenaan jette laa gadhiisu gadi dhiisa garuu amma taayimiin kuni gaddarra jirra malee ka sirbaatii miti tokkoffaa ijoollee Suudi Arabiyaa keessatti ijoolleen akka namaatti ilaalamaa hin jiranii rakkina guddaatu irra gayaa jira baay'ee nama gaddisiisa kanaaf gammachuu waan hin qabneef malee otoo gammachuu qabaadhe sirba gadi dhiisa jechuudha guutuu isaa garuu gadda waa baay'eetu iyyuu natti jira saniif jechuudha gadhiisuu hin barbaanne garuu gadi isinii dhiisa qaaliidha gadi isinii dhiisa jechuudha gaafa gammanne gaafa gammachuu qabnu gadi isinii dhiisa amma garuu gaddaan ka guutameedha jechuudha waa'een Oromoo so ijoollee Suudi Arabiyaatti dhaamsi guddaan ani qabu gara biyyaattis yaa'u namoota muraasa malee namni waa'ee isaaniitirraa dubbatu hin jiru rabbiin bakka jirtan sanii isin haa baasu isiniin jedha warra sooshaal miidiyaa irratti immoo ol baatanii waa dubbattanii akkuma abdiin gadda maxxansee dhugaa isaati nama waa'ee biraa ajandaa biraa qabatee sooshaal miidiyaa irratti waa dubbatu kamuyyuu peejii isaa sheeriin godhina yookaan immoo liivii isaa sheeriin godhina Proogiraamiin irratti haasa'amuu qabu ijoollee Suudi Arabiyaa bicha ta'uu qaba jechuudha ajandaan hundi isaa ijoollee Suudi Arabiyaa irraa haasa'amuu qaba jechuudha maaliif wanti isaan irra jira rakkina xiqqaa jedhamee kan hin yaadamne keessa jira waan ta'eef daa'imni rakkachaa jirti harmee ishii wajjiniin kanaaf waa'ee biraa akka namni hin haasofne nama haasa'u mootiyyuu sheeriin godhinaaf dhayxanii jechuudha maqaa Oromootiin irra deebiisin gaafadha waa'ee biraa nama feesbuukii irratti haasa'u eessumattuu haa ta'u nama san hin hordofinillee nama sanillee mootiyyuu waan inni jedhullee irraan dhagayina bakka sinii galtee waan jechuu barbaade nama waa'ee ijoollee Suudi Arabiyaa dubbatu malee dhayxanii sheeriin godhina dhayxanii koomentiin godhina dhayxanii laayikiin godhina asini galee akkatti warri ijoollee Suudi Arabiyaa dhiisee waa'ee biraa haasa'u akkatti agalabbatamu jechuudha masaa ammaa kanatti jechaadha maaliif daa'imni macaatiin jechuudha rakkachaa hoo jirtu garuu sooshaal miidiyaa kanarratti suuraa deemu tokko jira baay'ee garaa keessa namaa cabsu jechaadha baay'ee garaa nama nyaatan dhugaa rabbeeru tokko immoo kolfaatu iyyuu na qaba gurgaadii keessa mucaan seenessu mi'aammachi keessatti bannaataa jiru baay'ee garaa nama nyaatu jireenya akkasii keessa jiraachaa baay'een gadda jechaadha kanaaf akka ijoollee Suudi Arabiyaatti dhaamsan qabu shwa dhaamsan qaba akka ijoollee Suudi Arabiyaatti akka ijoollee Suudi Arabiyaatti warra sooshaal miidiyaa kanarratti ol baatanii ajandaa biraa maarree maxxansitan jechaadha dhaabaa jechuun hin barbaada sagantaan irratti haasa'amuu qabu wanti haasa'amuu qabu waa'ee ijoollee Suudi Arabiyaati isin immootiyyuu ijoolleen jala girristaniitoo proogiraamii isaanii ilaaltanii laayikii gootanii sheerii gootanii koomentii gootanii fi dhaabbadhaa jalan fiiginaa jechaadha dhaamsi guddaan ani qabu isa kanaa jechuudha nama waa'ee ijoollee Suudi Arabiyaa dhiisee waa'ee biraa haasa'uu dhayxanii sheerii hin godhinaa dhayxanii koomentii hin godhinaa fi dhayxanii laayikii hin godhinaa fi
ka haasamuu qabu ka furamuu qabu dursa waa'ee ijoollee Saudi Arabiyaati waan ta'eef kanaan isiniin jedha hadaraa isinitti haa ta'u jechaadha. Sheeriin godhinaa baqqaa maaliifi hin irraanfatama akkuma ijoollee Saudi Arabiyaa keessatti dhuman maanni Yaman keessatti dhuman isaan argitanii miti akkuma ijoollee isinitti irraanfatama waan ta'eef waa'een isaanii dubbatamuu qaba yeroo gabaabaa keessatti furmaata argachuu waan qabuuf nama waa'ee ijoollee Saudi Arabiyaa dubbatu malee nama tokko jalaa yoo dhayxanii sheeriin godhinaa laayikiin godhinaa fi ምክንያቱም waan yeroo salphaa wanta salphaa keessa waan hin jirreef jechuudha yeroo gabaabaa keessatti waan furamuu qabu waan ta'eef dhayxanii sheeriin godhinaa maqaa Oromootiin irra deebiisin gaafadha nama waa'ee biraas haasa'u social media kanarratti amma saatii ammaa kana keessatti haga ijoollee Saudi Arabiyaa furmaata argatanitti kan bakkee jiranis kan immoo hidhamanii hidhaa jiranis haga isaan furmaata tokko argatanitti namni tokko dhayxanii sheerii hin godhinaa laayikii hin godhinaa akkatti galabbata waa isaan haasa'an tole akka sirba kiyyaatti immoo dhaamsa ani qabu wanta isin jechuu barbaadu waan isinitti himu sirba kiyya guutuu yeroo biraa isinii gadhiisa garuu saatii ammaa kana keessatti gadda guddaa qabna waan ta'eef gadhiisuu hin barbaadu. Akkasini jedha yoo naqaalaa jettan immoo yoo si walii galtan immoo isin gadhiisa. Garuu osoo ijoolleen Saudi Arabiyaa rakkachaa jirtu osoo Oromoon rakkachaa jirtu gammachuu maalaan qabaatu isin gadhiisare. Gadindeessu. Akkasiniin jedha gama wabootiin immoo isin dadhabina baay'ee qabdan. Peejii warra zimjedee akkanumaanii haasa'uu jala fiidan garuu peejii waboo jala dhayxanii koomentii gootanii fi laayikii gootanii fi sheerii gootanii fi hamileen taataniif injifannoo isaan guyyaa guyyaadhaan galmeessanii nama meeqatti wareeganii goota meeqa jaalleen meeqa irratti wareegamee itti dhiigee isin biraan ga'u isin immoo salphaatti ilaaltanii jechaadha. Isin salphatti ilaaltanii bakka sheerilleen gootanii fi zimjettaniitu waan bira kuttanii jechaadha. Salphaa miti kun waan guddaadha injifannoon waboon galchuu waan guddaadha jechaadha. Kanaaf dhaqaatiniin peejii isaanii guddisaa fi jajjabeessa haamilee tayaa fi akkuma isaan achi haamileedhaan dhufanitti simadhaa haamilee tayaa fi irra caalaan immoo jecha osoo hin ta'initti dhugaadhaan mirkaneessaa hojiidhaan argisiisaa. Dhugaa namni Oromoo taatanii namni waadaa kaleessaa qabdan hayyoonni keenya waadaa isinii galanii fi waan jedhan keessa hin deebinu sodaa lubbuuti jechaaf waa baay'ee godhanii isin argisiisaa jiran. So isin immoo hamma dandeettan tokko fayyadamtanii waraana adda bilisummaa jajjabeessuu qabdan jechuu barbaada. Saniifiyyuu waraana adda bilisummaa Oromoo sirri jajjabeessuu isin barbaachisaa peejii isaanii jala dhaqaatii jajjabeessaa sheerii godhaa fi laayikii godhaa fi koomentii bareeda kaayaa fi jajjabeessaa isiniin jedha. Egaa ani yeroo baay'ee sa'aatiin erga deemuun dhufa haasa'uus baay'ee hin barbaadu garuu waa'ee ijoollee Saudi Arabiyaa haasa'uun dirqama namummaati. Dirqama namummaati haasa'uu hin qabna waan ta'eef kanaaf warri turtiin aduukaa guutan teenkiyuu isin jaaladha galatooma Oromootiyya hammanuma kana sadeen kanarraa dhaamsa guddaan kan guyyaa har'aa kanuma waan turtiin aduukaa guutaniif teenkiyuu so much isin jaaladha Oromootiyya nagaan naa turaa I love you ciao.